Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti okkaamsaaf ajjechaan namoota nagaarratti raawwatamaa jiru haalaan cimaa jiraachuun himamee jira. Saamichaaf ajjechaan humnoota hidhataniif faannootiin uummata irratti raawwatamaa jiru haalaan suukanneessaa ta'uu dhaabbanni mirga namaatiif falmu Oolaan gabaasee jira. Ayyaantuu Abdii dabalata qabdi. Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti namoota okkaamsanii maallaqa gaafachuun haalaan hammaataa ta'uu Oolaan ibsee. Akka ibsi gabaasa Oolaa addeessutti Oromiyaatti waggaa kana keessa namoota ukkaamsanii maallaqa guddaa gaafatuun akka hojii idileetti ilaalamaa jiraachuu himeera. Dabalataanis haalli kun jiraattota nagaa irratti yaaddoo hamaa dabaluu irra darbee jireenya hawaasummaa keessatti wal shakkii uumee jiraachuus odeeffannoon hawaasarraa walitti qabuun Oolaan gabaasee ni ibsa. Dhimma kanaan wal qabatee okkoraa fi jeequmsi qaamolee hidhataniin guutuu biyyattii keessatti mul'ataa jiru nageenya uummataa gaaga'uu fi badiinsa lubbuu hedduu qaqqabsiisuu bira darbee qabeenya irratti miidhaa geessisaa jira jedhe. Gabaasa Oolaa ammaan kanaa keessatti jiraataan giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa maqaan isaa Bashir Nugusee jedhamu kanneen hidhattoonni faannoo Amaaraa haala sukkaneessaan ajjeesan keessaa isa tokko ta'uu ibseera. Bashir abbaa ijoollee afurii kan ture yoo ta'u hojii daldalaan ilmaan isaa dabalatee maatii hedduu bulchaa kan turee fi namni kun qunnamtii hidhata siyaasaa kamuu keessa kan hin jirre ta'uu isaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan dubbatanii jiru. Namni kun erga ganda daaraa gammoojjii jaamaatti humna faannootiin qabamee ukkaanfame booda maatiin isaa lubbuu isaa baraaruuf qarshii miliyoona 2 gaafatamuu dubbatu. Taatee kanaan booda maatiin isaa maallaqa gaafataman liqaa fi kennaadhaan walitti qabanii lubbuu isaa oolchuuf maallaqicha erganis guyyaa sanarraa eegalee sagalee ilma isaanii akka hin dhagahin dubbatu. Dhumarrattis lubbuun Bashir harka humna hidhattoota fiinxaaleeyyii faannootiin baatii caamsaa bara 2023 darbee jiraachuun dhagahame. Ajjechaa fi taateen sukkaneessaan Bashir irratti geggeeffame hiree uwwisa miidiyaa argatus golee biyyattii keessatti kanneen dhoksaan ukkaanfamanii maallaqa dhabanii gochi wal fakkaataan irratti raawwatamaa jiru dhibbootaan lakkaa'amu. Rakkoolee kanaan wal qabatee dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Oolaan ibsa ejjennoo baasuun ni yaadatama. Dhumarrattis qaamni dhimmi ilaallatu hundi gidiraa uummata nagaa irratti guyyaadhaan raawwatamaa jiru kanarratti furmaata akka kennu Oolaan cimsee gaafata. Gumiin maanguddoota Wallaggaa Minisootaa waraanni kutaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsanii jiru. Haalli Oromiyaa keessa jirus baay'ee gaddisiisaa fi rifaasisaa ta'uu kan himan gumiin kun tattaaffii marii nagaa eegalamee ture akka itti fufuuf irra deebiidhaan gaafatanii jiru. Dabalata oduu kanaatiif Daraartuu Shaamii. Gumiin maanguddoota Wallaggaa Minisootaa waraanni Wallaggaa fi Shawaa Lixaa Gujii Shawaa Kaabaa fi Oromoo Walloo keessatti gaggeeffamaa jiru garmalee nama gaddisiisa jedhe. Haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee yaaddeessaa fi rifaasisaa ta'uu kan hime gumiin kun tattaaffii marii nagaa eegalamee ture akka itti fufu gaafatanii jiru. Ebilaa bara 2023 keessa marii nagaa hawaasa addunyaatiin qophaa'e kan Taanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffame deeggaruuf ibsa 2 baasee jiraachuu himee jira. Mariin sun waggoota dheeraaf gidiraa uummata nagaa irratti dhaqqabu furuus tarkaanfii abdachiisaa akka tures gumiin maanguddootaa kun himee jira. Lafa isaanii irratti hojjechuu fi socho'uu dadhabuu yookiin jiraattonni naannichaa hojjechuu fi maatii isaanii jiraachisuu dadhabanii jiraachuus hime. Kana malees humnoonni tika mootummaa namoota qulqulluu humna hin qabne qabanii abbaa maatii ijoollee fi warra isaanii duratti ajjeesuun cimuu ibse. Jalqaba marii nagaa Taanzaaniyaa irratti uummata keenyaaf akkasumas uummata nagaa sababa tokko malee rakkachaa jiruuf abdiin nagaa mul'atee turuu kan yaadachiisu gumiin maanguddoota Wallaggaa qaamoleen marii gama lamaanuu bakka bu'anii turan marii marsaa itti aanutti akka gaggeeffamu fedhii qabaachuus ibse. Ji'oota 2 fi 3 dabraniif haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee abdii kan nama kutachiisu ta'uu fi keessumattuu xiyyeeffannaa Wallaggaa irratti godhame hammaataa ta'uu gumiin kun himee jira. Gumiin maanguddootaa kun itti dabaluunis sababa wal dhabdee waggootaaf naannolee kanneen keessa turan namoonni waan maatii isaanii sooran hin qabanii jedhe. Ijoolleen baratan barnoota isaanii addaan kutuu fi dhukkubni buusaa babal'atee jiraachuu fi hospitaalonni hojii dhaabanii akka jiranis ibsee jira. Sana irra dabree dararaan dhala namaaf hin malle dhiyeenya kana mul'achaa akka jiru ibsuun Wallaggaa Lixaa bakka Qilxukaarraa jedhamtutti humni mootummaa dargaggoota 5 haala suukanneessaan dararaa akka tures kaase. Haaluma wal fakkaatu Wallaggaa Lixaa keessattis dargaggoonni 2 kan biraa rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu eere. Haala waliigalaa Oromiyaa ilaalchisuun gumii maanguddoota Wallaggaa Minisootaa ibsa ejjennoo qabxii 3 qabu baasee jira. Ajjechaan lammiilee nagaa dhaabbachuu qaba, warri yakka kana raawwatan mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha.
Dabalataanis uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru garaagarummaa xixiqqoo jidduu keenya jiru cinaatti dhiifnee lammiilee nagaa qulqulluu ta'aniif sagalee akka ta'aniifis gumiin kun waamicha dhiyeessee jira. Akkasumas biyyootaa fi dhaabbileen marii nagaa marsaa jalqabaa irratti hirmaatan mootummoonni Norwee, Keeniyaa, Ameerikaa fi Taanzaaniyaan mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaa uumuudhaan waldhabdee uumameef furmaanni karaa nagaan akka barbaadamu ammas gaafii keenya dabarsinaa jedhan. Naannoo Oromiyaatti godinaaleen akka haaraatti caaseffamuu isaanii wajjin wal qabatee sarbamni mirgoota namoomaa mootummaatiin geggeeffamu itti fufee jiraachuu jiraattonni Oromiyaa ilaalanitti himani. Dhimma komii uummataa kana ilaalchisuudhaan gaaffii caffee Oromiyaa irratti torban dura yeroo deebisan obbo Fiqaaduu Tasammaa hawaasa naannichaa mariisisanii akka jiranii fi mormiin akka hin jirre dubbatanii jiru. Dabalata oduu kanaatiif Qombee Gidaaboo. Naannoo Oromiyaatti godinaaleen akka haaraatti caaseffamuu isaanii wal qabatee sarbaa mirga namoomaa mootummaan gaggeeffamu itti fufee jiraachuu jiraattoonni Oromiyaa ilaalanitti himan. Dhimma komii uummataa kana ilaalchisuudhaan gaaffii caffee Oromiyaa irratti torbaan dura ka'e yeroo deebisan obbo Fiqaaduu Tasammaa hawaasa naannichaa mariisanii akka jiranii fi mormiin akka hin jirre dubbatanii turan. Caaseffama godina 21 akka Oromiyaatti hundeessuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise kanaan hawaasni godina Gujii murtee marii uummataa malee darbe jechuudhaan akka ittiin amanin kaasaa jiru. Godina Boorana Bahaa jedhamuudhaan godinaalee Boorana Gujii fi Baalee irraa aanaalee muraasa icciruudhaan hundeeffame kun magaalaan guddittiin godina kanaa Nageelle akka taatu murteessuu mootummaan himee jira. Duraan magaalaan Nageelle teessuma godina Gujii Bahaa yommuu ta'u akka ibsa mootummaatti teessoon godinichaa amma gara magaalaa Adoolaatti godaana. Dhimma kana wal qabatee hawaasni godina Gujii fi Baalee gocha murtii maleeti jedhee jaarsolii biyyaa fi abbootii garaagara qaama dhimmi ilaallatu hamma biiroo muummee ministeera biyyattii Abiyyi Ahmad deemee iyyateen murteen dogoggora ta'uu ibsanis garuu jijjiiruu akka hin barbaanne itti himuu jiraattoonni himanii jiru. Kana wal qabatee mormii hawaasni kaaseen qaamoleen hidhattootaa kan mootummaa lubbuu namootaa ni galaafatanis haqni isaanii osoo hin dubbatamin bira darbamuu jiraattoonni himu. Wanni hawaasi mormii kaasee fi waan hawaasi hin beekne tu ta'e wanni namni beekne ka namni shakkuus hin dandeenye shakkuu miti kan ta'es amanuun hin dandeenye tu ta'e godina dogoggoraan diignee garuu deebisnee bakkatti deebisuu hin dandeenyu erga deebii jettu erga uummataa kennanii booda ummati mormii walitti fufaatti jira. Kana malees gaaffii karaa seera qabeessaan gaafatame deebuu dhabuu isaatiin mormii dhooheen godinichatti keessattuu aanaalee akka Gooroo Doolaa, Waadaraa, Liibaan, Shaakkisoo, Adoolaa fi kanneen biroo keessatti miidhaan daangaa malee caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin gaggeeffama akka jiru jiraattoonni himatu. Dhimma kanaan wal qabatee kanneen hidhaman keessaa Awwaluu Buxxulaa isa tokko yommuu ta'u manni murtii bilisa baasus hanga ammaatti poolisiin hidhee dararaa akka jirus himamee jira. Kana qofa osoo hin taane koree qindeessituu aanaa Gooroo Doolaa dabalatee caasaan bulchiinsa godinaa hanga gandeenii jiru hawaasa amansiisuu diddan maqaa jedhuun waliigalaan mana hidhaatti guuramanii kan jiranii fi adamsamaa akka jiran jiraattoonni himanii jiru. Godinichatti rakkoo kanaan wal qabatee ka'aa jiruun daandiin cufamee magaalli cufamee sochiin diinagdee tajaajila fayyaa hunduu danqamee akka jirus jiraattoonni himatu. Obbo Fiqaaduun gaaffii dhimma kanaan wal qabataniif deebii yoo kennan hawaasa mari'achiisanii akka jiranii fi godinni kun tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf kan dhaabbate ta'uu dubbatan. Aanaan Gooroo Doolaa aanaalee godina hundeeffame jedhametti akka dabalaman mootummaan booddeera ibse keessaa tokko yommuu ta'u hojiin tajaajila hawaasaa hojiin mootummaa geejjibni wanti hunduu ugguramee jiraachuu fi hojjettoonni mootummaas baqatanii akka jiran himamee jira. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddas aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqaloo jedhamtutti hojjettoonni hunduu gara hojii idilee isaaniitti akka deebi'an karaa beeksisa barreeffamaa fi sagalee guddistuudhaan darbaa kan ture yommuu ta'u hojjettoonni mootummaa isaan jedhan harki caalu hidhamee kaawwan baqatanii akka jiranis jiraattoonni himanii jiru. Akka gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti hojjettoonni mootummaa godinaa hanga aanaa jiran kanneen keessattuu koree qindeessituu aanaa Gooroo Doolaa guutumaa guutuutti dabalatee sababa mormii kakkaasaniif akka hidhaman namni amma bulchaa aanaa Gooroo Doolaati jedhe Geetuu Culuqqee himuu eeranii jiru. Bulchaan aanaa Gooroo Doolaa duraanii nama Galgaloo Oddoo jedhamu yommuu ta'u isa dabalatee namoonni caasaa mootummaa aanichaa 30 ol hidhamanii akka jiranis jiraattoonni himanii jiru. Manni murtii federaalaa gaazexeessituu Maskaram Abarraa dabalatee himatamtoota 24 gaaffii mirga wabii isaanii kuffisaa taasisuudhaan mana adabaatti akka dabarfaman ajaja kenne. Himatamtoonni kunneen lubbuu namoota 217 badii dabalatee qabeenya qarshii biiliyoona takkaa olitti shallagamu balleessuudhaan himanni yakka shororkeessummaa irratti dhiyaatee jiraachuunis eeramee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Manni murtii olaanaa federaalaa himatamtoonni 24 Dr. Wandasan Asaffaa, Maskaram Abarraa, Siisaa Awgaachoo fi Goobazee Siisaa dabalatee kanneen shororkeessummaan himataman gaaffii mirga wabii isaanii kufaa taasisuudhaan gara mana adabaatti akka ergaman ajaja kenne.
Manni murtii federaalaa gaaffii mirga wabii isaanii kufaa kan taasiseef himatamtoonni seera adaba yakkaa biyyattii 32 muraa tokko fi baa keewwata shororkeessummaa ittisuu ba'e keewwata 35 fi 38 jalatti himannaa ilaalamu waan ta'eef gaaffii mirga wabii isaanii fudhatama kan hin qabne ta'uu himee jira. Abbaan alangaa himata dhiyeesseen himatamtoonni yakkamtoota ijoo fi hirmaattota bu'aa kanaa waan ta'aniif kallattiin hoogganuu fi qindeessuudhaan gocha shororkeessummaa kan namoonni 217 du'anii fi adabbii waggaa 15 olitti murtaa'uu qabu waan ta'eef mirga wabii dhorkamuu qabu jechuudhaanis falmee jira. Abukaatoon himatamtoota mirga wabii isaanii dhorkamuu akka hin qabne falmii kan taasisan yommuu ta'u, himatamtoonni tokkoon isaanii galmee yakka isaanii irratti banameen nama tokko ajjeesuu isaanii tarreessuudhaan wanti dhiyaate hin jiru jechuudhaanis falmii kaasanii jiru. Kana bu'uura godhachuudhaan manni murtii falmii bitaa mirgaa hordofee erga ilaalee booda himannaan himatamtoota irratti dhiyaate ilaalcha keessa galchuudhaan dhorkaan seeraa akka jiru eeruudhaan gaaffii mirga wabii himatamtootaa kufaa taasisee jira. Murtii kana booda himatamtoonni gara mana adabaa guddicha magaalaa Finfinnee jirutti akka dabarfaman ajaji darbee jira. Akka gabaasa maddeenitti himatamtoota kanneen keessaa gaazexeessitoonni 4 mirga wabii isaanii akka eegamuuf kan gaafatan wayita ta'u, manni murtii garuu himannaa ogummaatiin osoo hin taane sochii shororkeessummaa keessatti qooda fudhachuu keessan irraa kan ka'e gaaffiin keessan fudhatama hin qabu jechuudhaan kufaa taasisee jira. Abbaan alangaa himatamtoota ka'umsi keenya Amaara galme keenya immoo Itoophiyaadha jechuudhaan siyaasa tarkaanfachiisaa turan kanneen fonqolchaan mootummaa aangoorraa buusuuf yaalii geggeessaniiru jechuudhaanis himatee jira. Keessattuu abbaan alangaa gocha shororkeessummaa dhimmicha irratti raawwatamee wal qabatee tajaajila hawaasummaa addaan cituu fi weerara jeequmsaa kaasuudhaan gocha shororkeessummaa kana keessatti walumaa galatti lubbuu namoota 217 kan darbe ta'uu eeruudhaan namoonni 297 miidhaa cimaaf salphaan ta'e irra ga'e qabeenyi birrii biiliyoona 1 olii manca'us kaasee jira. Himatamtoota kanneen keessaa gariin ogummaa gaazexeessummaa da'oo godhachuudhaan jibba sanyummaa geggeessaa turu wajjin wal qabatee komiin uummataa miidiyaalee hawaasummaa gubbaatti dheekkamsa guddaa kaasaa turuun isaanii yaadatama. Rakkoon nageenyaa naannoo Gaambeellaatti dhalateen uggurri sochii kaa'amuun himamee jira. Mootummaan naannichaa qaamolee hooggansaas ta'e kanneen nagaa booressuu keessaa qooda qabaachuu malan akka seeratti dhiyeessan beeksisee jira. Ayyaantuu Abdii ammas dabalata qabdi. Naannoo lixa Itoophiyaa Gaambeellaatti rakkoo nageenyaa dhalateen roobii kaleessaa irraa eegalee yeroo hin daangoofneef uggurri sochii kaa'amuun himame. Murtee kana kaabineen naannichaa walgahii hatamtamaa taa'een haa murteessu malee rakkoon nageenyaa mudates ta'ee lakkoofsi namoota miidhaman jedhamee haga ammaatti hin beekamne jedhameera. Mootummaan naannichaa qaamolee hooggansaas ta'ee kan nagaa booressuu keessa qooda qabaachuu malan jedhe akka seeratti dhiyeessu beeksiseera. Maddeen magaalaa Gaambeellaatti BBC'n dubbise gaafa roobii manneen daldalaa fi hojii cufaa ta'uu himaniiru. Ibsi mootummaa kamisa har'aarraa eegalee waajjiraaleen mootummaa fi dhaabbileen tajaajila idileetti akka deebi'an dhaameera. Yeroo daangeen alatti humnoota nageenyaatiin ala namni idilee meeshaalee waraanaa qabatee akka hin sochoones ibsameera. Baatii caamsaa keessa magaalaa Gaambeellaatti yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu fi kan biroo immoo madaa'uun gabaafamee ture. Waggaa duraa immoo haleellaa cimaa naannichatti raawwatameen kurnaan kan lakkaa'aman ajjeefamanii turan. Kanaan dura irra deddeebiin haleellaawwan sababa bu'uura godhatan naannichatti kan mudatan yoo ta'u, dabalataanis hidhattoota Suudaan kibbaarraa seenaniin haleellaan darbee raawwatamaa tureera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN akka jedhutti naannichatti baqattoonni Suudaan 100,000 lakkaa'amantu argama. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Raamaafoosaan kora BRICS baatii dhufu Johannesburg keessatti geggeeffamu irratti pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin akka hin hirmaanne mirkaneessani. Sababa pireezidaanti Puutiin koree garee biyyoota shananii Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa kanarraa sodaa qabamuu malu jedhameef akka hafanis himamee jira. Paartiin mormituu Dimokiraatik Aliyaansi jedhamuu fi Amnesty International Afrikaan Kibbaa seera idil addunyaa Roomaan Istaatiyuu jedhamee beekamu biyya mallatteessite waan taateef hooggansa Raashiyaa Puutiin Afrikaa Kibbaa seenan dabarsitee akka kennitu dirqisiisaa jiru. Afrikaan Kibbaa akkaataa waliigaltee Roomaa kanaan biyya miseensa mana murtii yakka idil addunyaa keessaa tokko gatii taateef Puutiin akka qabamaniif gargaaruu qabdis jedhamee jira. Afrikaan Kibbaa seera idil addunyaa kana waan mallatteessiteef nama barbaadamu dabarsitee akka kennitu seerichis ni dirqisiisa. Lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa 25 ta'an Yuugaandaatti daldaltoota jalaatti baraaramuun gabaafamee jira. Buufata xiyyaaraa Inteebeetti lammiilee Itoophiyaa 17 ta'an kan to'ataman yommuu ta'u, lafa daangaa Buusiyaa Pooros jedhamutti lammiileen Eertiraa 8 sanada imala seera malee qabachuudhaan Yuugaandaa seenuuf osoo yaalanii qabamanii jiru.